and today we're gonna learn the second tense, which is about present continuous tense. Previous time we have seen the first tense, that is a simple present tense. So today we're gonna learn the second tense, okay? So if you are new for my YouTube channel, don't forget to subscribe. Hi, come to maqaan kun anatiin jedhama. Yeroo darbee tensi jalqabaa kan ta'e waa'ee simple present tense waliin barannee turre. So immoo tensi lammaffaa kan ta'e present continuous tense waliin baranna jechuudha. Channel kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina. Let me start today's lesson. Present continuous tense, or we can say progressive tense. Present continuous tense or progressive tense. Let us see the definition of present continuous tense. Present continuous tense, it is used for an action which is happening at the time of speaking. Present continuous tense jechuun yeroo ammaa kana wanta haasawamaa jiru yookiin wanta ta'aa jiru daqiiqaa ammaa yookiin sekeendii ammaa gidduutti wanta haasawamaa jiru jechuudha. So formiin isaanii maali? Let us see the form of present continuous tense. Formiin isaanii subject plus verb to be. Verb to be ne eenyufaati? Verb to be is are warra ta'anii jechuudha. Subject plus verb to be is are plus verb ing plus object jechuudha. As keessatti kan nuti beekuu qabnu I will use kanan isin ibsaa asitti I am jechuudha. Fakkeenyaaf I am eating, I am, we, you, they laaf immoo are fudhannaa jechuudha. Because warri kuni warra pluraalii ta'anidha jechuudha. Kanaafiyyuu are fudhanna. Fakkeenyaaf we are playing, they are sitting, you are going to market, like that. Kan biraan ing dabalaa jira. Maal keessatti? Present continuous tense keessatti ing warra itti dabalaa jiran. I am, we are, you are, they are plus ing form of a verb. Inni kan biraan he, she, it. Warri kun immoo warra qeenxee yookiin warra singulaarii ta'anidha. So is itti dabalaa jiru is plus ing form. Ing itti dabalaa jiru present continuous tense keessatti. Naa kana beekuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf example fudhannee ilaalla. I am speaking English. I am speaking English. Ani Ingiliffaan dubbataa raawwee right now. Yoomi amma jechuudha. You are listening to music. You are listening to music. Amma jechuudha right now. At the time of speaking jechuudha. Yeroo ammaa kanatti jechuudha. Muuziqaa dhaggeeffachaa jirta. She is studying for her exam. She is studying for her exam. Isheen qormaata ishee fi qayyabachaa jirti jechuudha. When? Right now or at the time of speaking. Yeroo ammaa kana jechuudha. Inni kan biraan uses of present continuous tense. Faayidaa present continuous tense waliin barannaa jechuudha. Jalqaba irratti faayidaa isaanii keessaa muraasa ilaalla. For the action in progress now. For example, my mother is cooking dinner. My mother is cooking dinner. Harmeen koo irbaata qopheessaa jirti. Yoomi amma jechuudhaan. Don't disturb me. I am studying for exam. Nan jeeqni ani qormaataaf ni qayyabachaa jira. Yoomi at the time of speaking right now. Inni kan biraan for habitual action gocha irra deebiin godhamu tokko. Fakkeenyaaf he is always talking in class. Inni yeroo hundumaa daree keessatti haasa'a. Inni kan biraan they are always coming to my house. They are always coming to my house. Sanni yeroo hundumaa gara mana kootii dhufu. Yeroo hundumaa ta'uu isaa ibsaa jira. For habitual action gocha yeroo hundumaa irra deebiin godhamu ibsaa jira. Inni sadaffaanii to express a situation that is in the process of changing. To express a situation that is in the
process of changing. Akkas more haala jijjiiramaa tokko. So for examples, the cost of things are becoming more expensive. Gatiin wantootaa baay'ee dabalaa jira. The cost of things are becoming more expensive. Gatiin wantootaa baay'ee dabalaa jira. The number of cars is increasing from time to time. Gatiin konkolaataa yeroo gara yerootti dabalaa deema. Inni kan biraanii afurfaara isa jirudha. Isas immoo waliin ilaalla. Afurfaara inni jiru for planning future action. Yookiin gocha gara fuulduraatti ta'u karoorsuuf. Fakkeenyaaf examples, I am flying to Nakamte next week. Ani gara Nakamte torban dhufuun deemaa jedha. For planning future action can jennu such as this morning, next week, this afternoon, on Monday, on Wednesday, on Friday, like that. So I'm flying to Nakamte next week. Torban dhuftu gara Nakamte deema. I am meeting Bontu tomorrow. Bori Bontu wajji wal argina. So the Shanafar drew to express the beginning, progression or end of an action. Again, it is beginning to rain. It is beginning to rain. Robu jalkabe, right? Bokar Robu jalkabe. Cameron, his condition is getting worse. His condition is getting worse. Early Sayadesa Afira. He is completing his college. College, manabarumsa college, umure try to any Jafar drew state verb is yokini non-continuous waratanina. So ga ama kalati mankanati walilalu hima affirmative negative questionina. So affirmative sati I am working. Ima negative ke sati mali tidaballa noti tidaballa chu. I am working. Negative ke timo I am not working. Questioning ke sati mo am I working? Akasta chuni kambrani you we say worduni arifat wal churan mali plurality da word no mane chura uni singular student da plural student da chu. You are working. You are working. We are working. They are working. Asitimo he, she, iditimo sinalanjare easy double lanjare. So he is working. She is working. It is working. Janaju. Negative kasitimo noti mat double lambran kabu. You are not working. We are not working. They are not working. He is not working. She is not working. It is not working. Ima questioning kasitimo am I working? Are you working? Are we working? Are they working? Akasaju. Is he working? Is she working? Is it working? Kasanna jura ni kamrani rulisa walilla la jura rulisa ke satti ing double la jura fakina drinking hote hai drinking eating simple present continuous ke satti continuous tense कहती ing double हम तेरे बना क्यों ing double la जो drinking eating ini kambaran verb is ending in e. Your verb in Kenya e dan ini drop e even less nemal gonna use using. Kenya use akas gonna using. Continuous tense ke say chu taking. Kenya chu ini kambaran verb is ending in ie. Verb in Kenya yo ie dan mo drop ie even less nemal gonna add to y double that